Oromoon ofirraa deebisuudhaaf qophaa'uu qaba. Namni isinirraatii dhoowwu hin jiru yaadhiiroo. Yoo ofirraa dhoowwine malee namni nurraa dhoowwuu danda'u hin jiru. Seerri kamillee hin jiru jechuudha. Addaa hidhatanii naannoo biraatii naannoo keenya keessa seenan atattamaan bahuu qabu. Atattamaan bahuu qabu. Kana hin godhan taanaan Oromoon ofirraa deebisuudhaaf qophaa'uu qaba. Namni isinirraatii dhoowwu hin jiru yaadhiiroo. Yoo ofirraa dhoowwine malee namni nurraa dhoowwuu danda'u hin jiru. Seerri kamillee hin jiru jechuudha. Kanaatiif lolli waliin jedhamu sun dhugaamatti akka biyya kana keessatti akka hojiirra noolleef yookaanis immoo inni duraan achitti fagootti sodaachaa turre sun akka biyya keenya hin dhufneef amma baasuu qabu waan galchan kan dhugaasaa. Kanaaf bor waamamuu dandeessu. Hiriira bahuu jalqabamuu danda'a. Waan barbaachiseen saba keessan bira dhaabbachuudhaaf waamichi yeroon itti isinii godhamu fagoo natti hin fakkaatu akka amma argaa jirru kanaatu. Dafanii beekanii hin deebisan taanaan salphina kana nurraa hin buusan taanaan haga tokkoon keenya harkifamnee abiddaan gubannutti yookaan haga duunutti eeggachuu hin dandeenyu. Falmachuun dirqama keenya ta'uudhaaf deemu. Wanti keessa jiru kana fakkaata. Nagaadhaaf dursa kennina. Isaa waggaa har'aa waa'ee nagaa yeroo namni dubbatu maaliif waa'ee nagaa dubbattu humnaan deebi'a seera kabachiifna jedhanii Tigraayitti duulan salphatanii deebi'anii dhufan. Hin danda'amne waan sun hin balleessine inni jedhame sun baduun hin danda'amne. Waraana bilisummaa Oromoo siin balleessina jedhanii isaan ittiin qabanii shanii maal jedhanii sabboona duguugaa jiran kun ni milkaa'u ammallee milkaa'uu hin danda'u. Waa tokkoon isinitti himuu barbaada. Shanee jedhanii namni isaan ajjeesaa jiran kun baay'inaan waraana miti. Waraana miti. Nama sabboonaadha jedhamu nama mataasaa wal qabatee ani Oromoodha nama jedhu nama of danda'u nama isaanii mormu nama jala dhaabbachuu danda'u hundumaa shaneedha jedhanii haa ta'aa jiru. Kan ajjeefamaa jiru waraana iyyuu miti. Siviiliidha sabboonaadha kan ajjeefamaa jiru. Yeroo darbe muummichi ministeeraa Buusaa Naasaa nageessaniitu ji'a tokko kana keessatti shanee meeqa ajjeefne jedhan 1,000 jedhan 1,000 sun waraana sinitti hin fakkaatin. Waraana sinitti hin fakkaatin siviilii bakka keessanii isa hojjetee nyaatuudha kan ajjeefamaa jiru. Sababii sabboonaa ta'e sababii ani Oromoodha sababii jedhuuf kan du'aa jiru isaanu. Kanaaf nurraa dhaabbachuu qaba. Ammas kanuma akeekkachiifnan kanuma yaadachiifnan irra deebine adaraa keessan nurraa dhaabaa. Humna alagaa humna ormaa kanas nurraa deebisaa. Rakkoo jirus akkuma TPLF wajjiniin karaa nagaa xumuranna jettan waraana bilisummaa Oromoo wajjinis taa'aati wajjiniin haasaa. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan na dubbisee jennaan ani wajjiniin haasa'uudhaaf qophiidha jedhee ibsa baasee. Kana gurra keenyaan dhageenyerra dubbifneerra ibsa isaanii. Wajjiniin haasa'uudhaaf qophiidha. Mootummaan maaliif qophii ta'uu dide? Mootummaadhaan qophii ta'uu qabda haasa'uu qabda jennee dhiibbaarra kaa'uun dirqama keenya jechuudha. Yoo isaan didan akkuma kaleessaatti deebi'uuf jirra. Qabsoon inni dhugaa amma eegalamuuf deema. Oromoo waan tokko waan isin gammachiisu hin qabu amma. Qabsoon inni dhugaa sichuu eegalamuuf deema. Kanaaf qophaa'aa waan jiruuf ofirraa deemsudha.